ka bara kanaa duwwaatu hin taane baroottan darban gara waggaa afuriitti oliif sanyii filatamaa oomishnee qonnaan bulaa biraan ga'aa jirra. Hanga ammaatti lafa hektaara 36 ol qopheessinee jirra kan bara 2018 qotuudhaaf jennu. Achirraa kuntaala 200 ol hin arganna jenneeti kan yaadnee jirru. Kan 2017 irraas akkasuma oomisha gashinee yeroo ammaa qonnaan bulaa biraan ga'uudhaaf wanti hundumtuu qophiin hundumtuu xumuramaa akka jirudha. Sanyii xaafii kana gosa garaagaraa fayyadamna. Dursa warra sanyii filatamaa haaraa baasanii wajjiniin waliin dubbanna. Fakkeenyaaf kan akka giddugaleessa qorannaa Amboo akkasuma giddugaleessa qorannaa Hollataa fi Bishooftuu Malkaasaa jarreen akkasii kanaatii wajjiniin erga dubbannee booda sanyii naannoo kanatti hin ta'a jennu qilleensa naannoo kanaatiif mijataa ta'e jara sanarraa fudhannee dhufna. Isa booddee asitti ofii keenyaa ilaalla dura. Erga ofii keenyaa ilaallee booda qonnaan bulaadhaaf baay'ee gaariidha kan jennu sana baasnee gara qonnaan bulaatiin geessinaa jechuudha. Qotee bulaa naannoo 1,200 ol biraan ga'uudhaaf karoorfannee jirra. Jalqabuma kan nuti dursa kenninuuf jira gandoota naannoo kaampaasii keenyaa jiran achirraa kaanee kan aanaa Amboo keessa jiran aanaa Tokkee Kuttaayetii fi Amboo darbinee waggaa lamaan kanallee gara aanaa Dandiillee geenyee kan kennine ni jira. Kanaaf jarreen kanarraa karaa aanaatiin namootaaf odeeffannoo qoodne odeeffannoo fudhatanii karaa bakka bu'oota isaaniitiin dhufanii namoonni galmaanii sanyii kana fudhatanii haga ammaatti hojiitti jijjiiraa jiru jechuudha. Bal'ina lafaa qonnaa irratti hundoofne sanyii nuti argannu baay'ee daangaadha waan ta'eef sana irratti hundoofne baay'ina namaallee gara daangessuutti deemna. Kanaaf jalqaba irratti aanaa Tokkee Kuttaayeetiif karaa waajjira qonnaa aanaatiin namoota filachiisnee akka isaan gara keenya dhufanitti sanyii raabsuutti deemna. Sanarra darbee warra aanaa Ambooti sanarra gara dandiittis hin deemnaa jechuudha. Haaluma humna keenya irratti hundoofneeti. Malee nuti lafas qabaannee humna nama baratee hedduu qabna. Sanyii kana baay'isuu irratti humni keenya baay'ee guddaa ture. Garuu wanti guddaan riisoorsiidha waan ta'eef riisoorsii qabnu sanarratti hundoofnee hamma qabnu sana humna keenya guutuu daguugnee hojjennee aanotan kana sadan bira ga'uu yaalaa jirra. Yeroo baay'ee sanyii nu biraa fudhatan koma dhageenyee hin beeknu. Sanyiin isaa achii fudhatamu baay'ee gaariidha jedhama. Vaaraayitii naannoo kanatti baay'ee hin ta'a jennee nutis oomishna waan ta'eef haga ammaatti komiin nu bira ga'ee hin jiru baay'ee gaariidha jedhameeti irra deddeebi'anii dimaandiin takkaa gabbu'ee hin beeku daddabalaa deema malee utuu komeen nu jiraate dimaandiin waggaa waggaatiin dhiyeessuudhaaf deemnu gad bu'aa deema ture. Sun immoo kan inni nu agarsiisu akka qonnaan bulaan keenya baay'ee itti gammadee baay'ee oomisha gaarii irraa argachaa jiruu fi haala gaariidhaan akka inni deemaa jiru nutti agarsiisaa jira jechaadha. Yeroo ammaa kanatti qorannoon xaafii irratti hojjechaa jirru bifa lamaanii kan nuti hojjechaa jirru. Bifti inni jalqabaa nuyi hojjechaa jirru amma sadarkaa ammaatti sanyiiwwan filatamaa giddugala qorannoo garaagaraa irraa ba'an fuunee isaan booddee qotee bulaa biratti yaallee erga yaalii gaggeessinee booddee qotee bulaa birannatti qotee bulaan ba'ee filatee isaan booddee naannoo keenyatti inni kun oomishni isaa baay'ee gaariidha inni kun nuufaa baay'atu kan jedhuuni erga isaan irraa yaada fudhannee booddee sanyiiwwan qotee bulaan filate sana immoo gara maasii bal'aatti finnee sanyii sana baay'isiifnee qotee bulaa akkaataa inni qaqqabuu danda'u irratti hojjechaa jirra jechuudha. Dhimma qotee bulaa hordofuu irratti sanyii erga laannee fi booddee qotee bulaan suni oomishni isaa akkamittiin oomishaa akka inni jiru akkaataa akkamittiin kunuunsuu akka inni qabu qorichoota inni fayyadamuu qabu irratti gorsa nu gaafatu gorsa ogeessaa kamiyyuu ni laannaa fi kana biraan hordoffii ni taasifna sanyiiwwan laannuuf jechuudha. Amma humni keenya danda'e akka yuunivarsiitti lafti qabnu jira. Lafa qabnu sana irratti fakkeenyaaf bara 2018 kaampaasii Haacaaluu Hundeessaa keessaati naannoo lafa hektaara 33 kan jiru lafti qonnaa. Isa sana keessaati qotee bulaa fayyadamaa taasisuudhaa fi naannoo hektaara 30 kan ta'u sanyii xaafiitiin kan haguugamee turedha. Kanaaf sanyiin achirraa argame sun immoo amma qotee bulaatti qaqqabsiisuudhaaf sadarkaa sanyii qulqulleessuu isaan booddee immoo paakgoonee sartifaayi goosifnee gara qotee bulaa akka inni deemu qulqullina isaa eegsisuu irratti yeroo ammaa kana kan argamnu ta'a. Sanyiin filatamatti fayyadamna yeroo baay'ee sanyii filatamaa gosa quncoo fi boosetan jedhamudha fudhannee itti fayyadamaa turre oomisha bareedaan argachaa jirra. Ogeessi akka ogeessaatti ogeessi hin barsiisa. Wanna barsiisan ammoo dirqama kallattiidhuma furanna. Durii sanyiin itti fayyadamaa turre sanyiidhuma waggaa dheeraa deddeebi'aa turedha sanyichi. Amma garuu sanyii filatamaa dhufee sanyii filatamaa sana yoo hektaara baay'ate amma kumtaala 7-8 kan darbu tureyyuu amma garuu naannoo 16tti 15tti akkasitti siqee hin argamu. Sanyii filatamaa gaafa fayyadamnu bu'aansaa beekamaa bu'aa olaanaa argachuudha. Qulqullinaan waan baay'eetu wanni ta'a. Kanaaf mana ijaarrannee ijoollee barsiisaa jirra.
Akka yaadaatti immoo qote bulaadhaafis immoo isaan humni isaanii illee bitachuu dadhabe immoo isuma kan keenya sana marsaa tokko lamaaf deebinee akka isaan illee baratanii uummatas sanyiitti deebisnee kennaafii jirra. Akka isaan dhufanii bitatanis gorsaa jirra. Kanaaf jijjiirama guddaatu jira akka jireenyaatti horii aannanis lukkuus waan akkasii kanas fayyadamnu waan ta'eef hojjechaa jirra.